Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jirra alhamdulillah. Ana ammoo creativeedha. Adda barnoota guyyaa lammaffaa eegalee jechuudha. Barnoota guyyaa lammaffaa kennaan wanta shan laaluu fi deemna jechuudha. Guyyaa lammaffaa kana keessatti tokkoffaa irratti maal laalla jennaan cuts jechuun maal jechuudha. Inni lammaffaa ammoo split jechuun maal jechuudha. Akkasumas ammoo garaagarummaa split fi cutting maal kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Inni sadaffaa ammoo trip fi trim jechuun maal jechuudha. Inni sadaffaa ammoo volume control akkamitti sagalee keenya control gochuu dandeenya, akkamitti eda'uu dandeenya, akkamitti hir'isuu dandeenya, akkamitti mute gochuu dandeenya, akkamitti balleessuu dandeenya kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Inni shanaffaa kennaa ammoo yookaan ammoo inni xumuraa kennaa ammoo speedii akkamitti adjust gochuu dandeenya, viidiyoo keenya akkamitti jarjarsuu dandeenya, akkamitti ammoo sochii isaa san akkamitti hir'isuu dandeenya, akkamitti akka suuta hidhee deemuu fi akkamitti akka daddafee deemu akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu barnoota guyyaa lammaffaa keenya kaadhaatiin kan laallu ta'a jechuudha. Isa kanas gochuuf jalqaba garam deemna jennaan CapCut barnoota darbe irratti CapCut interface isaa seeraan laalleerra. Akkamitti viidiyoo keenya add gochuu akka dandeenyu barnoota darbeen laalleerra jechuudha. Hadda dammoo gara pointoota amma kaasne kanneenitti kan deemnu ta'a jechuudha. Isa kanas laaluuf wantoota amma kaasne kanneen laaluuf jalqaba maal goona viidiyoo tokko timeline keenya irratti yookaan ammoo CapCut keenya keessatti galchanneetiin bakka editii keenyaatti viidiyoo keenya tokko kaa'uu qabna. Kanas gochuuf jalqaba maal goona gara gubbaa irratti new video ka jedhu san si'a takkatti tuquudhaan achiin booda viidiyoo barbaannu tokko hin filanna jechuudha. Viidiyoo barbaannu tokko hin filanna. Fakkeenyaaf viidiyoo san irratti tuqneerra achiin booda jalarraan add ka jedhu san tuqneetiin bifa amma argitan kanaan viidiyoo barbaannu tokko timeline keenya irratti add godhanneerra jechuudha. Egaa add godhannee booda maal goona garaagarummaa cut fi split fi akkasumas ammoo maal fakkaatan akkamitti hojjetaman, akkamitti cut gochuu dandeenya, akkamitti split gochuu dandeenya, akkasumas cut jechuun akkamii yookaan ammoo maal jechuudha, split jechuunis maal jechuudha kan jedhu halaallu jechuudha. Waliin tura. Ishii jalqaba irratti viidiyoo keenya egaa akkanatti timeline keenya irratti galfannee booda maal goona viidiyoo san si'a takkatti akkanatti tuquudhaan eega tuqnee booda maal goona jalarraan akkuma argitanitti jalarraan viidiyoo keenya jalarraan akkuma argitanitti bakkatti tanatti split jettu tana nuu fideera jechuudha. Achiin booda maal goona viidiyoo san split yookaan ammoo bakka lamatti qooduuf split jechuun garaagarummaa split fi cut yoo isinitti himu split jechuun viidiyoo keenya tokko bakka lamatti qooduun split jennee waamna. Viidiyoo tokko bakka lamatti yoo qoodnu viidiyoo san split goonerraa jechuudha. Viidiyoo cut kan jennuun ammoo viidiyoo split gooneetiin amma fakkeenyaaf viidiyoo san hin tuqna achiin booda jalarratti split jettu san nuu fiddi splitii san tuqneetiin viidiyoo san akkanatti eega bakka lamatti qoodnee booda viidiyoowwan lamaan jiran keessaa ka split goone keessaa viidiyoo tokko select irra gooneetiin delete yeroo goon maal jedhama delete jalarratti jalarratti delete jettu tana tuqneetiin viidiyoo select goone san delete yeroo goonu yookaan yoo balleessinu viidiyoo san cut goonerraa jechuudha. Viidiyoo san cut goonerra. Garaagarummaa cut fi split kana fakkaata. Inni itti aanu ammoo maal inni jennaan trim jechuudha. Viidiyoo keenya akkam trim gochuu dandeenya kan jedhudha. Viidiyoo trimiin baay'ee isin fayyada. Jechuun maal irratti isin fayyada? Viidiyoo tokko cut gochuun alatti viidiyoo tokko gabaabsuuf maal gootanii gara dhumaa deemtaniitiin viidiyoo san si'a takkattiin tuqxanii achiin booda dhumarra deemtaniitiin viidiyoo san dhuma caafiisaa tuquudhaan akkanatti dhiibuu fi akkanatti harkisuun viidiyoo keenya dheeressuu fi gabaabsuu dandeettanii jechuudha. Kun maal jedhama? Trim jedhama jechuudha. Bifa kanaan trim hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni afuraffaa ammoo volume control kan jedhudha. Akkamitti viidiyoo keenya irratti sagalee control gochuu dandeenya. Akkamitti viidiyoo keenya sagalee isaa
hir'isuu dandeenya, akkamitti dabaluu dandeenya, akkamitti balleessuu yookaan mute gochuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha isa afuraffaatiin. Isa kanas gochuuf maal goona? Viidiyoo keenya irratti viidiyoo keenya sagalee isaa balleessuuf jalqabara mute irraa yoo isin jalqabu viidiyoo san sagalee isaa balleessuu yoo barbaanne mulumaa mulutti balleessuu yoo barbaanne maal goona? Maaliif balleessina? Jalqaba sagalee biraa jalatti galchuuf yoo barbaanne viidiyicha san sagalee isaa mulumaa mulutti balleessuu qabna. Inni tokkoffaa karaa kamiin balleessina jennaan viidiyoo keenya jalqaba irratti bakka itti tanatti bakka amma argitan kanatti mute clip ka jedhu kana yoo tuqxan si'a takkatti yoo tuqxan unmute isinii deebi'a jechuudha. Bifa kanaan viidiyoo keessan mulumaa mulutti sagalee keessan guutumaan guututti viidiyoo keessan sagalee isaa balleessuu dandeettan yookaan mute gochuu dandeettan ni jechuudha. Inni karaa lammaffaa ammoo viidiyoo keessan si'a takkatti tuquudhaan viidiyoo keessan si'a takkatti bifa kanaan tuquudhaan jalarraan volume ka jedhu san isinii fida. Viidiyoo keessan si'a takkatti tuquudhaan volume ka jedhu san isinii fida. Achiin booda akkanatti volume isaa gara duubaa deebisuudhaan 0 irra gochuudhaan viidiyoo keessan sagalee isaa balleessuu yookaan mute gochuu dandeettanii jechuudha. Faallaa kana immoo viidiyoo keessan sagalee isaa dabaluuf yoo taatan akkasumas viidiyoo san tuqxaniitiin jalarraan volume ka jedhu san tuqxaniitiin viidiyoo san sagalee isaa hamma barbaadan akkanatti dabaluu dandeettan. Bifa kanaan dabaluu dandeettanii jechuudha. Inni biraa ammoo kanumaan sagaleedhaan wal qabateetiin sagalee biraa akkamitti dabaluu dandeenya? Eega viidiyoo keenya irratti sagalee kana balleessine hir'isneetiin 0 irra eega goonee booda yoo sagalee hin qabaanne sagalee biraa galchuuf maal fayyadamna? Mala kamiin fayyadamna yoo jenne jalarraan audio ka jedhu kana isinii fida. Jalarraan audio ka jedhu kana isinii fida. Audio ka jedhu kana tuquudhaan filannoowwan baay'ee isinii fida. Sanniin keessaa viidiyoo TikTok irraa buustanii sagalee isaa barbaacha viidiyoo tokko TikTok irraa buustanii isa san sagalee isaa fudhachuuf yoo taatan extract ka jedhu kana tuqxan. Extract keessa eega seentanii booda viidiyoowwan isin TikTok irraa buustan hundumaa isinii fida. Sanniin keessaa viidiyoo sagalee isaa fudhachuu barbaadan tokko irratti select akkanatti gochuudhaan extract and add audio ka jedhu san tuqxan jalarraan. Achiin booda bifa amma argitan kanaan jalarratti sagalee extract ta'e nuu fideera jechuudha. Mee amma dhageeffannu sagalee akkamii qabaata? Sagalee amma argitan kana nuu fiduu danda'eera. Kanas yoo maal gooneetiin sagalee viidiyoo keenyaa jalqaba jiru san mute yookaan unmute gooneetiin yookaan balleessineetiin bifa kanaan nu dhufuu danda'eera jechuudha. Inni lammaffaa ammoo gara duubaa deebineetiin ammas karaa biraatiin kana balleessineetiin karaa biraatiin akkamitti audio galchuu dandeenya kan jedhuun jalarraan viidiyoo keessan jalarraan bakka audio jettu tana si'a takkatti tuquudhaan achiin booda sound ka jettu san tuqna. Eega seennee booda saawundii keessatti saawundii kaapkatiin keenya nu qopheesse kanneen fayyadamuudhaan viidiyoo keenya irratti akka barbaannetti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo mallattoo faayilii kan qabu kun yeroo tuqnu innis isa keessas filannoowwan lama nuuf fida. Inni tokkoffaa extractidha. Inni lammaffaa deviceidha. Extract jennaan qara laallisan sagalee viidiyoo irraa gara audiootti jijjiir bifa kanaan as biratti nu dhufanii jechuudha. Inni lammaffaa ammoo device ka jedhu san keessa yoo seentan sagaleewwan viidmeetii irraa wantoota garaagaraa irraa buufattan device keessan irra jiru bifa kana isinii fida. Sagaleewwan barbaadan bilbila keessan irra fe'attan bifa kanaan ittiin fayyadamuu dandeettan kan barbaadan irratti tuquudhaan mallattoo ida'uu tana tuquudhaan sagalee barbaadan irratti galchuu dandeettanii jechuudha. Inni itti aanu immoo sagaleewwan TikTok irraa fudhattan sagalee TikTok irraa favorite irra kaa'attan karaa kanaan akkaawuntii keessan waliin connect gootaniitiin bifa kanaan kaa'achuu dandeetta. Inni itti aanu immoo favorite mallattoo favorite kanaan
fayyadamuudhaan sagaleewwan jaalattan TikTok keessa CapCut keessan irratti sagaleewwan as biratti isin dhufu kanneen yoo jaalattan favorite gochuudhaan as biratti argachuu dandeettanii jechuudha. Bifa kanaan sagalee keessan aad gochuu fi hir'isuu dabaluu dandeettanii jechuudha. Inni itti aanu immoo video speed adjust kan jedhudha. Video speed adjust kan jedhu laallaa jechuudha. Kunis jechuun maal jechuudha? Kana jechuun video speedii isaa akkamitti hir'isuu dabaluu akkamitti jarjarsuu dandeenya kan jedhu laallaa jechuudha isa dhumaatiin. Isa kanas gochuuf maal goona jalqaba irratti video keenya si'a takkatti tuquudhaan bifa amma argitanii video keenya si'a takkatti eega tuqnee booda jalarraan bakka tanatti speed ka jedhu nuu fidaa jechuudha. Jalarraan speed ka jedhu nuu fidaa jechuudha. Speed ka jedhu san yeroo tuqnu wantoota sadii nuu filachiisa. Sanniin keessaa normal, curve, velocity effect ka jedhu kanneen nuu fidaa jechuudha. Velocity effect ka jedhu san nuu fidaa jechuudha. Isa jalqabarraa yoo jalqabne viidiyoo keenya speed jalqabannee itti jirurraa jarjarsuu barbaanne normal ka jedhu san keessa seenuudhaan as biratti taayimiiwwan inni nuu kaa'e keessa jarjarsuu yoo barbaanne kanarraa ka jalqaba jirurraa gara afoo gara positivitiitti yoo goonu viidiyoon keenya ka jalqabarraa bifa amma argitan kanaan jarjaruu jalqabaa jechuudha. Inni dammoo faallaa kanaan ammoo jarjarsuu isaa kana hir'isuu yoo barbaanne suuta akka jedhu yoo barbaanne sochii mooshinii isaa kun suuta akka jedhu slow akka ta'u yoo barbaanne maal goona normal ka jedhu san keessa tuqneetiin faallaa isaa tokkorra kan ture gara duubaa akkanatti gara negatiivii harkisuudhaan sochii isaa san akkanatti akka suuta jedhu yookaan slow mooshinii akka ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Gochuu dandeenya. Inni lammaffaa ammoo sadan sanniin keessaa ammas viidiyoo masan tuqneetiin speed ka jedhu san keessa seenneetiin curve ka jedhu kana keessa seenneetiin sochii curve ta'e yookaan immoo curve kana keessatti laayiniiwwan asitti isin dhufan kanneen keessaa gara gubbaa akkanatti diriirsuudhaan curve kanneen fayyadamuudhaan viidiyoo keessan yoo jarjarsuu barbaaddan gara gubbaa akkanatti ol kaasaatiin jarjarsuu fi achiin booda suuta akka jedhu bifa kanaan curve fayyadamtaniitiin viidiyoo keessan bareechisuu dandeettanidha. Curvein shaakala baay'ee waan barbaadu kolbatti yoo shaakaltan curve kanatti fayyadamtaniitiin promotionii gargaraa hojjechuu dandeettan baay'ee isin fayyada. Fiilmii gaggabaaboo hojjechuuf wanta isin fayyadu keessaa isa curve kanaa jechuudha. Barnoonni guyyaa hadhaa kana fakkaata. Yoo yaada qabdan yaada keessan bifa koomentiitiin nuukaa isiniin jenna. YouTube kanas subscribe godhaa isiniin jenna. Galatooma.